Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkaataa faalama lageenii fi qarqara lageenii ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaa maricha irratti ergaa dabarsaniin laggeen magaalaa Finfinnee keessatti argaman waggoottan jijjiiramaas gara eenyummaa isaanii duraaniitti akka deebi'aniif hojii hojjetameen bu'aa qabatamaan argameera jedhan. መልሰን ወንዞቻችን ጥቅም እንዲሰጡ ማድረግ መቻል ወደ ኦሪጂናል ማንነታቸው ወደ ቀድሞ ማንነታቸው ተመልሰው አገልግሎት lageen keenya gara eenyummaa isaanii ganamaatti deebi'anii tajaajila akka kennaniif hojiilee hedduun hojjetamaniiru. Hojiileen waggoottan 50 darban hin hojjetamne waggaa 1 fi 2 keessatti hojjetamaniiru. Lageen gurguddoo 2 fi lageen xixiqqaa 8 deebisnee misoomsuun iddoo bashannanaa fi aara galfii taasisneerra. በጣም በርካታ መዝናኛ ስፍራዎችን እዛ ወንዝ ዳርቻ ላይ ሰርተን Laggeen misooman deebi'anii balfaan akka miidhamneef qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'us Dr. Isheetuun kaasaniiru. ዳግም ወንዞቻችን ህይወት እንዲኖራቸው የተደረገው ስራ በዘለቄታዊነት ጥቅም እንዲሰጥ ከማድረግ አኳያ hojiileen lageen keenya irra deebi'anii akka bayyaannataniif hojjetaman itti fufinsaan faayidaa akka kennaniif faalama kana ittisuun murteessaadha. Kanneen asitti wal argines warreen kaaniif fakkeenya taatu jenneetu. Kanaaf waliin hojjechuu qabna. Hojiin hubannoo uumuu manaa fi ollaa keenyarraa eegala. Balfa sirnaan qabuu qabna. Gara lageenii fi naannawaatti akka gadi hin dhiifamne taasisuudha. Kanaaf ammoo waliin hojjechuun murteessaadha. ወደ ወንዝ እንዳይሄድ ማድረግ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ማድረግ እዚህ ላይ በጋራ መስራት መቻል አለብን። Rakkoon faalama naannoon nufu nama hundaa dhaqqabuu danda'a kan jedhan hirmaattonni marichaa laggeen naannoo isaaniis ta'e hojiilee faalama naannoo ittisuuf hojjetaman kunuunsuu fi eeguun gahee nama hundaa ta'uu himaniiru. Gahee nama hundumaati yeroo jennu biqiloota dhaabaman jiru. Wantoonni kooriidarii dhimaatii wajjin wal qabatan wantoota hojjetaman kana hundarratti gahee keenya baachuudha. Gahee keenya bifa kamiin baanna yoo jenne kunuunsa irratti wantoota kana eeguu irratti gahee keenya baachuu qabna. Maaliif ree sun hundumtuu fayyaa keenyaaf waa waan qabuuf. Aannan makaraa kiyyaan akka dargaggeessaatti hanqarayyaan wanti kun wanti hojjetamuun waan gaarii waan ta'eef dhaloota biraatiif akka darbu seeraan kunuunsee qaban jedha. Akka naannoo keenya keessatti hojjechaa jirru namni hundumtuu hubannoo akka argatu goonaa jechuudha. Muuxannoo akka argatu faayidaa fi miidhaa isaa akka adda baasetu baru gorsa kennaaf jechuudha. Kanaafuu naannoo Finfinnee irratti namoonni balfa gatanis yoo ta'e balfa gatuu hin qabanidha. Balfichi maal ta'a? Waan hojjenne nu jala balleessa waan ta'eef isa gubbaatti tumsa gochuu qabna jechuudha. Abbaan taayitichaa hojii hubannoo uumuun cinattis tarkaanfii labsii pilaastikaan wal qabatee hojiirra oolee cimsee itti fufuun magaalattii giddugala turizimii taasisuuf hojii hojjetamu keessatti qoodasaa kan baatu ta'us Dr. Isheetuu Lammaa dhaamaniiru.